Ashabaar kafuun akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota EMN Plus kun qophii marabbaati. Egaa diinni seenaa Itoophiyaadha. Ijiptii fi Shaabiyaan baandota biyya keessaa waliin ta'uun yeroo kanatti faallaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabachuun maaliif ka'umsaa fi kaayyoon isaa maalidha? Ijipti diinummaan yookaan immoo faallaa faayidaa Itoophiyaa dhaabachuu kan eegalte yoomii kaaseeti yookaan immoo seenaan gama kanaan jiru maali malaata? Qaamonni kunneen walitti deebi'uun faallaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa akka hin dhaabanne taasisuuf eenyurraa maaltu eegama kan jedhuu fi dhimmoota kanaan wal qabatan irraa dudubbanna. Dhimma kanarraa dubbachuufis keessummaan of bira qaba. Keessummaan kiyya obbo Tarreechaa Baalchaati. Obbo Tarreechaan hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaati. Haga xumura qophii keenyatti waliin turtanitti akka nu hordoftan gamanuma kabajaadhaan isin afeera. Obbo Tarreechaa waamicha keenya kabajanitti as stuudiyoo EMN Plus waan argamtaniif guddoo isin galatoofadha ulfaadhaa anaa dhufu. Ayyee seensis baga gannafe. Ayyee baay'ee gaariidha. Egaa akkuma seensa irratti kaasee Ijipt gaafa Emperor Tewoodiroos lammaffaan aangoorra turanii kaasee Itoophiyaan laga Naayilirraa laga Abbayyaarraa akka hin fayyadamne akkanumallee immoo galaana diimaa akka aksas hin goone yookaan immoo karaa sanatti akka hin baane hojii taasisuu hojjechaa turteeti jirti. Kaayyoof itti galli Ijipti durii kaasee ture kun ka'umsii fi sababaan isaa maali laata? Eshi egaa akkuma ati kaaste siyaasni gaanfa Afrikaa kuni isa hubachuun murteessaa dheedhee yaada. Haalli qabatamaa siyaasa gaanfa Afrikaa kompetiishiniidha. Ji'oopolitikaal kompetiishinii guddaatu jira gama gaanfa Afrikaatis. Seenaa amma ka'e wajjin wal qabatee wanti jiru achi keessaa biyyi Misir yookiin biyyi Ijipt intarastii addaa qabaattuyyuu jecha. Politikaan gaanfa Afrikaa kuni walitti hidhamiinsa guddaa qaba. Keessattuu Itoophiyaa giddu galeessa kan godhate siyaasni gaanfa Afrikaa. Yoo Itoophiyaan achi keessatti maqaan hin dhaamne siyaasni gaanfa Afrikaa rakkoo keessa gala. Teessoon gamtaa Afrikaa Itoophiyaa keessa jira. Daldalli gidduu baafagoo kun Itoophiyaa keessa qaxxaamuraa. Haalli teessuma ji'oogiraafiin Itoophiyaa siyaasa gaanfa Afrikaatiif mijataadha. Baay'inni uummata Itoophiyaan qabduu fi humni isheen qabdu seenaa waraanaa darbee keessatti Itoophiyaan biyyan koloneeffatamne taatee waan jirtuuf ija Afrikaanota hunda keessa jirti waan ta'eef gaanfa Afrikaa keessatti wal dorgommii siyaasaa hamaatu jira. Wal dorgommiin siyaasaa kun maali? Wal dorgommii naashinaal intarastii irratti hundaa'e yoo ta'an guruup intarastiidha jechuudha. Fedhii garee waa dhabamsiiste waa argachuuf Itoophiyaa waan ta'e irraa daangessitee ofii waa achiif godhachuuf wanti deemamaa ture jira jechuudha. Seenaa amma ati kaaste keessatti bara sanii kaasee foreign poolisiin dippiloomaasiin keenya karaa ittiin riifoormii ta'ee sadarkaa kanatti dhufee wajjin wanti wal qabatu hidhi guddichi Abbaay hidhamuu qofa odoo hin taane naannawa sanarratti Itoophiyaan akka seenaa hin qabnetti lakkaa'amaa ture jechuudha. Hidhuun itti fayyadamuun aksasii sana gara ofiitti fudhachuun injifannoo addaa ta'ee yoo jiruyyuu naannoo sanarratti Itoophiyaan gahee akka keessaa hin qabne hidda dhiiga isaanii godhatanii lakkaa'u Naayil yookiin Abbaay gurraachi Itoophiyaa keessaa akka maddaa jirutti otoo hin taane kan isaanii godhatanii waggaa hedduudhaaf naareetiif ta'aa ture seeneffamaa ture dhaloota barsiisaa turanii. I think biyyi sun jenereeshiniin lafaa dhufaan illee karaa kanaan barsiifamaa kan ture jechuudha. Abbaay kan keenya seenaa addaan qabu seenaan alaa dhufaa miti dhalataadha. Indijineesiidha jedhaniiti kan isaan itti lakkaa'amaa turanii. Egaa seenaan bara baraan Tewoodiroosii kaasee hanga har'aatti Itoophiyaan injifachaatuma as geesse jecha. Dhiibban hin jiraata injifannoonis jiraachatuma dhufe ammas injifannoo dachaa qabna jechuudha. Garuu immoo ammas hin dhaabbanne. Ammas hin dhaabbanne dhiibban keessattuu faayidaa biyyaalessaa isaanii fakkaatu. Garuu immoo faayidaa gareetiin kan wal qabate. I think akka waan Itoophiyaan dantaa biyya isaaniitti buutetti kan miidiyaadhaan karaa adda addaatiin naareetti godhamaa jiru. Faayidaa garee keessosaa faayidaa garee kan ta'e allisaa faayidaa biyyaalessaa isaanii kan fakkaatu Itoophiyaa irratti dhiibban biyyoonni kun godhaa jiran salphaa miti jechaadha. Kan kuni karaa kamiin deemamaa jira? Egaa Itoophiyaa irratti addaaf addatti duuluun hin danda'amne. Seerri idil addunyaa sin dhorka waan ta'eef jechuudha. Wanni Itoophiyaan itti deeggaramtee irra dhaabbattee hidha guddicha Abbaay itti hiite akkasumatti humnaan yookiin fedhii waan qabnu otoo hin taane
seerri idil addunyaa waatar poolisiin akka addunyaatitti barraa'ee jiru waan nu deeggaruuf jechuudha. Labsiin achi keessa jiru waan nu deeggaruuf, imaammanni achi keessa jiru waan nu deeggaruuf Itoophiyaanonni sana bu'uura godhatanii dhaloonni itti ba'ee dhaabba ijaare addaaf addatti nurratti duuluu hin dandeenye. Garuu immoo maal fayyadamu sichueeshinii amma jiru politikaal sichueeshinii Itoophiyaa keessa jiru fayyadamuudhaaf yaaliin isaan hin goone hin jiru jechuudha. Still now wanni godhamaa jiru sana jechuudha. Ayyee gaariidha. Kana gara boodaatti kaasaatti deemna. Emperar Yohaannis Afuraffaadha. Dirree waraanaa lamatti Egypt kallattiidhaan Itoophiyaa waliin walitti waraanuudhaan Itoophiyaan akka faayidaa biyyaalessaa ishee hin arganne taasisuuf yaaliin taasifatanii jira. Haa ta'uuti malee dirreewwan waraanaa lachanuu irratti Gundatii fi Gurraa irratti 1875 fi 76 injifatteeti jirti. Kun maal garsiisa? Durii kaasee jarri akka nuti faayidaa biyyaalessaa keenya mirkaneeffanne taasisuu fi gara biraatiin immoo nuti dirree dippiloomaasiitiinis ta'ee dirree waraanaatti isaan injifataatti asiin bahuun maal garsiisa laata? Hiika akkamii qabaata? Maalirraa kaanee akka injifanne nu caala diina keenyatu beeka. Tarsiimuun isaaniitis achirraa ka'ee bocama waan ta'eef jechuudha. Humna qabaachuu keenya, ga'umsa qabaachuu keenya Itoophiyaanonni tokkummaa biyyaalessaa yeroo kam cimsachuu akka isaan danda'an waan beekaniif kan isaan imaammata isaanii jijjiiran. Karaa adda addaatiin imaammanni isaanii yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa kan Itoophiyaanota yookiin Itoophiyaa birmadummaa ishii sarbuudhaaf wanti isaan godhaa jiran dursanii dandeettii keenya waan beekaniif jechuudha. Diinatu dandeettii keenya hubateera. Kuni maalirraa ka'eeti siyaasni baafagoo kuni Itoophiyaa gidduun galeeffatu beeke. Middle East keessattuu wal dhabdeen karaa baafagoo kana keessa jiru Itoophiyaa akka humna jabaa tokkotti ilaalu. Misir immoo yookiin Egypt gahee guddaa qabdi. Ijaarama baafagoo kana keessa gahee guddaa qabdi, harka guddaa qabdi. Humni ijaaramuu ishii guddachuu ishii dinagdeedhaan wanti wal qabatus achi gara sirraa dhufa waan ta'eef isheenis kana quba qabdi. Baafagoo keessatti Itoophiyaan kan isheen humna jabaa taatee sodaatamtuu fi bara kolonii kaasee Itoophiyaan biyyoota keessattuu 1980moota kaasee Itoophiyaanonni karaa baay'eedhaan biyyoonni Awurooppaa kun naannoo baafagoo kana keessa darbanii Itoophiyaa gaanfa Afrikaa kana keessatti humna jabaa ijaarratanii jiru. Itoophiyaa keessatti garuu umurii hin arganne, umurii dheeraa hin qabaanne. Umurii qabaachuu odoo hin taane warri Itoophiyaanonni bara sanatti bara teknooloojiin hin jirre sanatti kutannoo fi jaalala biyyaa qabaachuu isaaniitiin qofa injifannoo gurguddaa galmeessus sun siyaasa baafagoo kana keessatti Itoophiyaan akka ishiin hin hammatamne godhaa ture jechuudha. Itoophiyaan achi keessatti hammatamtee akka ishiin harka hin kennanne waan beekaniif cunqursuu barbaadu, daangessuu barbaadu, dinagdeerraa daangessuu barbaadu, siyaasarraa daangessuu barbaadu jecha. Karaa lixaatiin Itoophiyaan addaaf addatti biyya Egypt yoo wal daangessuu yoo baatte intarastii guddaan water politics wanti jedhamu naannoo sanarratti waan jiruuf sana hin beeku jaarraa hedduudhaaf waan beekaniif sanarraa yaadannoota I think 1929 naannoo kana tiriitimentii wayii godhamaa ture naannoo biyyoota yaa gajjalaa fi yaa oliif yaa gadii wanti jedhamu tureera. Yeroo sanatti Itoophiyaa malee except Itoophiyaa waliigaltee godhaa turan. Akka Itoophiyaan achi keessaa gahee hin qabnetti ilaalamaa ture jecha. Egasii asiis wanti waliigalteen godhamaa ture tiriitimentiin godhamaa ture sun Itoophiyaan hammanne jecha. Sun maali? Itoophiyaan achi keessatti yoo hammatamte dhiibban ishiin qabdu injifannoon ishii fiddu waan beekaniif biyyi kun sanarraa ka'aniiti birmadummaa biyya kanaa sarbuudhaaf karaa diinagdeetiin dhiibban isaan godhaa jira jechaadha. Kanaaf Itoophiyaanonni tokkummaa biyyaalessaa fiduu keessatti waloomni Itoophiyaanotaa salphaa miti jechaadha. Gaariidha. Egaa asaanaa kana Egypt Eritiriyaa Shaabiyaa wajjin ta'uudhaan dhimmi gara galaana diimaatti bayuu yookaan ammoo galaana diimaa aksas gochuudha. Dhimma biyyoota coastal state ta'an yookaan ammoo biyyoota gara qarqara galaanaatti durumaa kaasanii aananii qofa yaada jedhu oofuu irratti argaman. Inni kun akka hayyuu saayinsii siyaasaa fariiroo idil addunyaatti yaada deemsisu moo akkamitti ilaaltu laata? Seenaa keessatti wanni beeknu dogoggora siyaasatiin wanni Itoophiyaanonni galaana diimaa qarqara galaana diimaatirraa fagaannee as geenye haa ta'uyyuu malee Itoophiyaan biyya galaana diimaatirraan adda taatee ijaaramtee miti baay'isuu seenaa keessatti. Kuni seenaa yeroo dhiyooti jechuudha. Itoophiyaan galaana diimaa kan dhabde qarqara galaana diimaa daangaan Itoophiyaa qarqara galaana diimaa hanga asii gara lixaatti eessa akka ga'u seenaan hin dubbataa jecha. Haa ta'u galaana diimaa yoom dhabne akkamitti dhabne maaliif dhabne kan jedhu sun intarastii siyaasati. Fedhii siyaasati. Fedhii siyaasaa galmaan gaachuuf
fedhii biyyaalessaa sun akka daangeffamu ta'e yeroo sanatti jechaadha. Kuni maaliif ta'e tiyooriin seera idil addunyaa keessa jiru sana deeggaree otoo hin taane imaammanni seera idil addunyaa keessa jiru sana deeggareetiin otoo hin taane Itoophiyaan kan dhabde dogoggora siyaasatiin yookiin immoo galtee siyaasaa yookiin hangoo sheer godhachuuf jecha yeroo sanatti bara Itoophiyaan I think yeroo Itoophiyaan biyyi Eertiraa Itoophiyaa irraa cittu akkamitti galaanni deemaa akka dhabne seenaan hin dubbata jechuudha. Keessattuu mootummaa Yaadigee asitti wanti ture seenaan ture wanni bal'aan isaa hin jira jechuudha. San dura Itoophiyaan galaana diimaa fayyadamaa akka turte humna galaana diimaa akka ishiin qabdu hojjettoonni galaana diimaa akka isaan jiran humni waraanaa galaana diimaa Itoophiyaan akka qabduu fi yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan warri achi keessatti seenaa qabanii fi achi keessatti gahee qaban dubbachaa turanii irra deddeebiidhaan hayyoonni siyaasas xinxaltoonni gaanfa Afrikaas aktaroonni siyaasa baay'een isaanii kaasaa turan. Istiil hanga irraa dubbatamaa jira jecha. So sana akka bu'uura seera qabeessatti fudhatameeti Itoophiyaan achi keessa gahee hin qabdu. Kan gahee qabu warra galaana diimatti aanee jiru yookiin poortaal isteetii warra ta'an warra galaana diimarraa daangaa qaban qofa. Kanaaf Itoophiyaan laandi look isteetiidha waan taateef bu'uurri fayyadama galaana diimaa Itoophiyaaf hin malu. Ilaalcha jedhuun Itoophiyaan waa'ee galaana diimaa otoo hin dubbatin hoggaa hedduudhaaf turteetti. Isa asittuu keessattuu baay'ee kan nama jibbisiisu fi siyaasa Itoophiyaa keessattis wanni xiqqoo gaariin ta'in hoggaa 30 darbe kana keessatti tasumaayyuu waa'ee galaana diimaa akka hin dubbatamne dhorkamaa ture jechuudha. Imaammata biyyaa keessatti yookiin mootummaa yeroo sana biyya gaggeessaa ture namni gaggeessan haa ta'u xinxaltoonni gaanfa Afrikaa kanas haa ta'u even warri biyya keessas biyya alaas jiran waa'ee gaanfa Afrikaa keessatti waa'een galaana diimaa Itoophiyaa fayyadamummaan galaana diimaa Itoophiyaadhaaf akka malletti namni isa dubbate immoo akka yakkamaa ta'etti ilaalamaa kan ture seenaan yeroo dhiyoo as wanni dubbatamaa ture jira. Har'a kana fayyadamummaa galaana diimaa fi hidha guddicha Abbaay kan gaafachaa jiru imaammata mootummaa qofa miti jechaadha. Mootummaan akka imaammatatti akka poolisiitti wanni lafa kaa'ee jira wanni irratti hojjechaa jiru jira. Kana kan gaafachaa jiru dhaloota jechaadha. Dhaloonni naaf mala. Kan anormaatitu naaf mala odoo hin taane kan keenya kaleessa kan dhabne dogoggoraan kan dhabne sun deebuu qaba qabeenya Itoophiyaati. Sun immoo birmadummaa biyyaa keessatti fayyadamummaa waloo keessatti baay'ee murteessaadha jechuudhaan irratti hojjetamaa ture. Itoophiyaan kan gaafachaa jiru win-win approach hordofeeti. Ani qofti fayyadamee ati dhabdaa odoo hin taane win-win approach yookiin mutual benefitiin kan kiyyas kan keetis haa eegamu. Garuu immoo fayyadamummaan galaana diimaa hunda keenyaaf hin mala. Gaafii jedhudha gaafiin dhiyaachaa jiru. As keessatti wanti jarri godhaa jiran maali? Itoophiyaan mutual benefitii karaa hordofeen galaana diimaa haa fayyadamtoo odoo hin taane siif hin maluudha wanti jedhamaa jiru jechuudha. Siif hin maluun kan isaan jedhaa jiran immoo harka lafa jalaatiin. Numa wal lolchiisati. Afaanii siyaasatiin maal jedhama proxy war waraana silent war karaa ta'een waraana keessoo waraana bakka bu'iinsatiin anaaf si fayyadamanii abbaa ta'e fayyadamanii keessoo keenyatti akka nuti walirratti duullu nu godhanii humna galaana diimaa fayyadamummaa galaana diimatiif qophaa'ummaan Itoophiyaan qabdu akka dadhabaa deemu akka abdii kutannaan jiraachaa deemu dhaloonni gaafii sana akka hin gaafanne itti bahiinsi achiivimantiin Itoophiyaan galaana diimaa irratti xumuratti gochuudhaaf deemaa jirtu kun akka gufatu yaalii gurguddaa godhamaa jira jechuudha. Seerri idil addunyaa galaana akkas gochuu wajjin wal qabatee jiru jechuudha. International Law of the Sea maal jedha biyyoonni silaa kaleessa galaanatti dhiyaachaa turan kanneen akka Itoophiyaa hafuuti biyyoonnumti koostii irraa fageenya irratti argaman galaana akka argataniif yookaan gara galaanaatti akka bayaniif mirga ni kenna jechuudha. Kana keessatti isa kana dagachuudhaan yookaan ammoo isa kana beekaa qarqaratti dhiisuudhaan wanni amma Ijipti gubbaadhaan Eritiriyaa irraa kaaftee aga Jibuutiitti asiin immoo aga Somaaliyaatti deemtee dhiibbaa Itoophiyaa irratti uumuuf taasisaati jirtu kun akkamitti ilaalama? Misira yookaan ammoo Ijipti mirga qabdii of bira darbitee biyyoonni kaanis Itoophiyaadhaaf ulaa galaana akka dhorkatan taasisuudhaaf sadarkaa kanatti deemuudhaaf mirga qabdii kan jedhu kaasuuf. Mirga hin qabdu. Keessattuu bu'uura seera idil addunyaatiinis akka waliigaltee gamtaa Afrikaattis United Nation Convention karaa jedhuun bu'uura sanaanis even gamtaa Afrikaa keessattis wanni lafa taa'ee jira jechuudha.
ajandaan lafa taa'ee jira jechuudha. Bu'uura sanaan biyyi Ijipti yookiin biyyi Gibsi hin qabdu. Kama seerummaan ishiin qabdus hin jiru, mirgi ishiin achirratti waan kana gochuuf qabdus hin jiru. Garuu wanni isaan godhaa jiranii political situation Itoophiyaa keessa jiru waan hubataniif sana fayyadamanii keessoo keenya fayyadamanii sana achiif gochuudhaaf wanni isaan deemaa jiran tureera jechuudha. Maal godhaa turanii Itoophiyaa keessatti karaa sadii yaalii gurguddaa godhaa turan. Tokko siviil waarii Itoophiyaa keessatti godhamaa ture waggoottan darban hedduu isaa keessatti wanni yaadannu jira. Siviil waariin sun hawaasni sabaan afaaniin amantaadhaan karaa walitti bubbu'aa ture sana deeggaruu irratti hirmaachaa turan. Indirectly deeggaraa turan. Karaa miidiyaatiin balballoomsaa turan. Waan xiqqoon Itoophiyaa keessatti taatee Itoophiyaa keessatti ta'e universal gochaa turan miidiyaa isaaniitiin. Lammata gorillaa waarii deeggaraa turan. Waraana hidhatee ribeelolaa kana isa bosona seenee mootummaa hojii wal falmu kana gara ribeelolaa kana gara gorillaa waarii jechuun waraana hidhatee lolaa kan mootummaa wajjin addaaf addatti wal falmu otoo hin taane kan ribee waraana tasaa rukuttaa tasaa badii tasaa gaggeessu kana loojistikiidhaan deeggaraa turan. Sun maali? Itoophiyaan gaafii mirgaa akka ishiin hin gaafanne istiraateejii mootummaan qopheessu istiraateejii naashinaal intarastii galmaan ga'uu danda'u akka Itoophiyaan irratti hin xiyyeeffanneef keessoo irratti qofaa akka xiyyeeffannu. Agartee dubbiin tarsiimoo guddaa waggaa dheeraa karoora tarsiimoo waggaa 5 waggaa 10 Itoophiyaan qopheessite imaammata akka hidha Abbaay kana imaammata akka galaana diimaa kana imaammata gurguddaa piroojeektoota gurguddaa keessatti immoo Itoophiyaan akka ishiin imaammata sanarratti xiyyeeffattee hojii guddaan hojjenneef gufachiisuudhaaf keessoo keenyatti wal nu dhabsiisuuf gorillaa waarii addaaf addatti deeggaraa turte kun ragaa baay'eetu jira jecha. Lammata isa dhumaa maal godhan? Waraana bakka bu'iinsaa gaggeessuudhaafis yaalii godhaniiru baay'isee. Eertiraanii fi Ijipti humna keessoo humna hidhatee jiru kanaan karaa isaaniitiin harka jalaatiin akka loluu barbaadaniifis loojistikiin deeggaranii addaaf adda mootummaa hojii waraanaa akka isaan gaggeessanii yaalii godhaniiru. Sun hin milkoofne humna akkasiis hin qabanii jecha. Gochuufis wanni isaa daangessu baay'ee waan jiruuf amma garamitti dhufanii waliigaltee kan fakkaatu yookiin walta'iinsa siyaasaa falmii siyaasaa kan fakkaatu keessossaa garuu ibidda baatee kan jiru amma yeroo dhiyoo kanaas garee cimdoo jedhamu wayii sadarkaa gaanfa Afrikaa kanarratti wanni isaanii hundeessanii deemaa jiru hin jiru. Jecha dhalataa biyya kanaa yoo ta'e iyyuu hiikonsaa poolisiin inni qabatee jiru bal'aadha jechuudha. Hammatti kaayyoon isa dhumaa maali jennee dubbachuudha wanni nama rakkisu baay'een isaa yoo jiraate iyyuu ija siyaasati wanti ilaallee irraa dubbannu baay'een isaa hin jira jechuudha. Kanaaf yaalii sadi godhanii jechuudha. Dhuma ijibbaata dhumaa wanni isaa falmataa jiran karaa jara kanaatiin. Cimdoo guruubii kana yookiin walta'iinsa cimdoo jedhanii Itoophiyaa keessattuu gara kaaba Itoophiyaa kanaan wanni gareen ijaaramee jiru kun harka jara kanaatiin ammas kan ijaaramee jiru jecha. Addunyaan akka hin beekneef imaammata keessoo walta'iinsa siyaasaa garee Itoophiyaa keessooti jedhamee waa waamamuuf maqaa Itoophiyaa moggaafatee waan jiruuf addunyaanis seerri dhala addunyaas akka dhiibbaan adda addaa akka isaanitti hin dhufneef karaa keessootiin maqaa keessootiin ijaaraniiru jechuudha. Tumsii fi deeggarsi godhamu garuu kan jaraati. Amma garee kana keessa waa lama jira. Tokko garee siyaasatu jira. Mormitoota siyaasatu jira. Lama militarii beeziitu jira. Kana lamaatu walitti dhufee kullishinii ijaare yookiin immoo walta'iinsa ijaare jechuudha. Walta'iinsi kun maaliif? Irri isaa maal jedhamee waamama? Amma miidiyaa baay'een balballoomsaa aktaroonni siyaasaa baay'een isaanii waa'ee kana gaafa dubbatan maal jedhu? Walta'iinsi kun walta'iinsa uummataati jedhu. Public trust yookiin fedhii hawaasaa kan giddu galeeffate jedhanii waamu beeke. Kana jechuun maal jechuudha? Kaaba Itoophiyaa kanarratti uummanni keenya gargar baheera. Karaa diinagdeedhaan rakkoo adda addaatiin gargar jira. Waan ta'eef karaa yeroon itti uummanni kun walitti dhufu karaa ijaarama kanaatiin walitti dhufanii ilaalcha tokko yaada tokko kaayyoo tokko tarsiimoo tokko qabatanii mootummaa wajjiniin marii taasisanii rakkoo jiru karaa kanaan hiikkannaadha. Baddaarri isaa wanni isaan ittiin ijaaran. Keessossaa garuu anti constitutional beesidha jechuudha. Heerri biyya keenya kan hin deeggarre. Anti sovereignty stateedha jechuudha. Birmadummaa biyyaa kan tuquu danda'u dhimmi kun jecha. Itoophiyaan hin deeggartu sovereignty biyyaa yookiin birmadummaa biyyaa addaaf addatti kan rukutuu danda'u waan ta'eef ijaaramni kun fudhatamummaa hin qabu akka imaammata yookiin seera Itoophiyaatti yookiin heerri Itoophiyaa hin deeggaru. Inni dhumaa maali? Ijaaramni kun ijaarama karaa seeratiin yookiin seera Itoophiyaa eegee labsii Itoophiyaan baastee eegee ijaaramee
Itoophiyaa wajjin yookiin mootummaa Itoophiyaa wajjin addaaf addatti waliin dubbatee rakkoo Itoophiyaa furuuf ijaarame otoo hin taane baddaarri isaa marii biyyaalessaa yookiin ajandaa hawaasni qabu fakkaatee kan ijaarame keessossaa garuu ibidda baatee kan jiru waan ta'eef I think kana Itoophiyaanonni dursarraa kaasanii ijaaramuu isaatirraa kaasanii stiil hanga ammaa waan jiru hojii sochii inni gaggeessaa jiru hordofamaas jira. Dursanii Itoophiyaanonni dhimma kanarratti dammaqanii jiru. Hawaasni keenya dhimma kanarratti dammaqee jira. Ammallee ajandaa kana beekuun nurra jiraata. Uummanni keenya kaaba Itoophiyaa jirus kana beekuu sanarra jiraata. Uummata keenya kaaba Itoophiyaa jiru fayyaduuf otoo hin taane uummata keenya teessoo godhatanii maqaa uummata kaaba Itoophiyaatiin ajandaa diina Itoophiyaa fidanii biyya keessatti mul'isuudhaaf yookiin immoo wanni immaan Ijiptii fi Eertiraan qabatanii jiran waraana kooldi waar waan jedhamu waraana callisaa garuu immoo keessosaa ibidda kan qabu Itoophiyaa keessatti firfirsuudhaaf wanti deemaa jiran salphaa waan hin taaneef uummanni keenya achi keessatti hiriiree achi keessatti marii ajandaa marii biyyaalessaa fakkaatu wayii yookiin mootummaa wajjin addaaf addatti marii gaggeessinee rakkoo keenya furanna waan jedhamu wayii fakkeessanii uummata keenya akka dogoggorsiifneef ani cimsee kanan dubbadhu uummanni kaaba Itoophiyaa kana hubatee kanarraa of deebisee akka seeraa fi heera Itoophiyaan baastetti buluu akka qabutti beekuu akka isaan qaban dubbachuuf jechuudha. Marii gaarii taasisaati jirra jedheetiin abdadha. Daawwattoonni keenyas waan dubbachaati jirru kanarraa waan hedduu ni hubatu abdii jedhuun qaba. Egaa Ijipt karaa tokkoon dippiloomaasiidhaan dhiibbaa uumuuf yaalii taasifti. Karaa tokkoon immoo akka Itoophiyaa marsuun doorsisuu wayis yaalii ni taasifti. Kana qofas miti baandota biyya keessaa kanneen ilaalchi ejjannoon akkanumallee immoo itti gallee siyaasaa isaanii haalaan waliif faallaa ta'e walitti qabuudhaan farra yookaan ammoo sodaa nageenya Itoophiyaa ta'uus taasisuu irratti argamti. Sadarkaa kanaan dhama'uun Ijiptis ta'ee kan gama Shaabiyaatiin jiru akkanumallee immoo kanneen baandota biyya keessaa kaayyoo siyaasaa faallaa walii ta'ee qaban kana maalidha laata? Maal barbaadan xumura irratti fedhiin isaanii maali? Fedhiin jiraa kopha kophaatti akka mo'ataman hin beeku. Fakkeenyaaf TPLF fudhannee guutumaa guutuutti seera Itoophiyaa keessaa ba'aa jira. Yookiin ajandaan inni qabatee jiru heera Itoophiyaa kan faallessu waan ta'eef kophaasaa yoo deeme amma akkaataa sochii amma godhaa jiruun kophaasaa yoo deeme ija seera idil addunyaa jalattis hin dhokatu waan ta'eef guutumaa fudhatamummaa dhabaa jechuudha. Fudhatamummaa dhabuusaa mirkaneeffateera TPLF tokko. Lammata gareen hidhatanii jiran kun humna lolanii Itoophiyaa ittiin injifatan hin qaban. Abdii kutannaan gama kanaan jiru isaan bira hin jira. Militarii beeziin isaan qaban gahaa miti. Loojistikiin isaan qaban gahaa miti. Waraananii injifachuu miti. Leenjisanii humna gahaa horachuu hin danda'an. Teessoo gahaa hin qaban. Maaliif dippiloomaasiin Itoophiyaa gaanfa Afrikaa keessa jirus waggoota 7 darbe keessatti fooyyee qaba. Kara hundaanuu jechaadha. Even karaa Eertiraatiin dhiyoo adhaas walitti bu'iinsa siyaasaa wal dhabdee siyaasaa uumameen asitti Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti dippiloomaasii ollaa hordofti waan ta'eef hin beeku waan ta'eef leenjisanii hidhachiisuu hin dandeenye militarii gaarii hin qaban waan ta'eef abdii kutannaan jira maali lolanii injifachuu waan hin dandeenyeef shiftaa ta'anii immoo umurii guutuu jiraachuu waan hin barbaanneef maal barbaadanii walta'iinsa kana uumuudhaaf fedhii horatan. Jarri keessoo keenya warri baandaa keessoo keenya imaammata kana qabu beeke. TPLFis addunyaa irratti fudhatamummaa yoo dhabde mootummaan Itoophiyaa karaa humnaanis ta'e karaa kamiiniyyuu injifachuu akka danda'u waan amansiisanii jiraniif jarris abdii kutatte warri hidhatee jirus karaa nama ani kaase kanaan abdii kutannaa qabu waan ta'eef jarri abdii kutate kun maal ta'uu qabu walta'iinsa uumuu barbaadu. Walta'iinsa isa dhumaaf lammachuudhaaf walta'iinsa uumuu barbaadu. So haala mijataa keessoo keenyaa kana fayyadamuudhaaf immoo Eertiraa fi Ijipt jara kana deeggaruudhaaf walta'iinsa keessoo kana keessatti habbummaadhaan guutumaa guututti ofishaal gootee hirmaachuudhaaf seerri idil addunyaa waan hin deeggarre maal godhanii maqaa cimdoo jedhamu akka isaan ijaarratan. Maqaan kun eessarraa ba'ee maqaa hawaasaa public dippiloomaasii durii kan fakkaatu yookiin dippiloomaasii hawaasa keenyaa kan fakkaatu wayii akka isaan maqaa kana moggaafataniif diyaaspooraa alaa deeggaramanii xiinxaltoota siyaasaa isaan deeggaran kan badii humna badii kana deeggaramanii har'a Itoophiyaanonni leegaasii akkamii qabu? Leegaasii nu gahe jedhu qabu.
Kana kan ittiin agarre immoo filannoodhaan agarre jechuudha. Filannoo dimokiraatawaa isayyuu dimokiraatawaa kan hawaasni keenya ashaaraa isaatiin ittiin nu mirkaneesse. Jarris kanarra dhaabbatanii akka galma hin geenye wanni isaan irraa baratan jira waan ta'eef kanarra dhaabbannee nuti gareen kamiyyuu haa ijaaramu. Amma imaammanni Itoophiyaa hin deeggarreetti hamma heerri Itoophiyaa jara kanaaf fudhatamummaa isaanii hin kennineefitti kufaatis isaanii yeroo dhiyoo ta'a. Humni diinaa Itoophiyaa alarra jiranii baandaa keessoo fayyadamanii Itoophiyaa miidhan immoo galma ga'uu akka isaan hin dandeenye. Itoophiyaanonni yeroo birmadummaan Itoophiyaa tuqame akka isaan tokko ta'uu danda'an adda waraanaa lamaan irrattu jecha. Isaas adawaa irratti Itoophiyaan birmadummaa biyyaatiif jecha tokkoomanii waloomanii yeroo sana garaagarummaan hin jiru jechuu miti. Yeroo sana rakkoon hin jiru jechuu miti. Garuu Itoophiyaanonni birmadummaa biyyaati irratti tokkummaan isaanii yoomiyyuu gaafii keessa kan hin galle ta'uusaa waan beekaniif yoomiyyuu Itoophiyaa injifachuu hin danda'ani. Kaayyoon jara kana diinota seenaa Itoophiyaa Ijiptis ta'e kan Shaabiyaa Eritiriyaa akkanumallee immoo kanneen baandota biyya keessaa akka fiixan baaneef Itoophiyaan adeemsa siyaasaa fi dippiloomaasii akkamii hordofuu qabdi kan jedhu dhokaaftanii kan aangoo labne jedheen. Wanni guddaan hawaasni keenya kan hubachuu qabu waraabechi guyyaayyuu sun nama nyaatu jedha. Akka qophooftu si godha waan ta'eef akka yeroon balbala cufattu si godha waan ta'eef waraabechi guyyaayyuu sun baay'ee hawaasa keenyaaf sodaan turre jechuudha. Mammaaksa Oromoo keessatti. Har'as gareen kun garee addaaf addatti gadi bahee waa dubbatu yoo ta'eyyuu waan itti sodaannu hawaasni keenya waan sodaa keessa galuuf mootummaanis waan sodaa keessa galuuf jira jedhee yaadu jecha. Haa ta'u garuu qophaa'ummaan gama mootummaatiin godhamu wanni guddaan nuti duubatti ittiin nun deebisne rakkoo keessoo keenyaa kan nu furuu danda'u marii biyyaalessaa addaan hin cinne gaggeessine xumuratti gochuun baay'ee gaariidha. Marii biyyaalessaa gara waliigaltee biyyaalessaatti fiduun nurra jiraata jechuudha. Baratamaa bartee addunyaa keessatti yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa gaggeeffame gara waliigaltee biyyaalessaatti odoon dhufin yeroon itti dhaabbatu jira waan ta'eef kan kaasee jecha. Kanaaf Itoophiyaadhaaf kan malu jalqabbiin marii biyyaalessaa gara waliigaltee biyyaalessaatti. National dialogue to national consensus nu barbaachisa waan ta'eef garasitti dhufuudhaaf ani fala jedhee kana yaadu. Warri bosona jirus Itoophiyaanonni paartii hundeessanii qabsaa jiranis dhuunfaadhaan illiitota siyaasaa ta'anii warri siyaasa biyya kanaa irraa dubbatanis biyya kanaaf hin mala kan jedhan ajandaa mataa isaanii gara marii biyyaalessaatti fidachuun murteessa. Kanatu fala. Hidhannoon qawween afaan qawwee Itoophiyaadhaaf falan ta'u. Walajjeesuun Itoophiyaaf falan ta'u. Amantaatti hirkatanii saba keenya wal nyaachisuun falan ta'u. Sabatti hirkatanii eenyummaa sabatti hirkatanii si balleessuu fi si ajjeesuu fi si diiguuf si buqqisuuf jedhanii mootummaaf uummata walitti buusuun falan ta'u. Fala kan nuu ta'u ajandaa uummanni sun gaafii uummanni sun qabu gara marii biyyaalessaatti fiduudha. Maalinni uummanni Amaaraa kan gaafatu? Maalinni uummanni Oromoo addaaf addatti kan gaafachaa jiru maali gaafiin isaa gara marii biyyaalessaatti fiduudha. Sababni isaa bakka bu'aan inni bosona jiru uummata bakka bu'ee saban bakka bu'ee jedhee jira waan ta'eef waan ajandaa ittiin saba bakka bu'ee bosona jiru sana gara marii biyyaalessaatti fidee irratti mari'atame gaafiin uummata karaa saniin deebii argata. Afaan qawweetiin deebiin dhufe hin jiru. Afaan qawweetiin mootummaan ijaarame hin jiru waan ta'eef biyyi afaan qawweetiin mootummaan ijaarama jettis diigamtee har'a addunyaarraa kan akka fakkeenyatti fudhannu Siiriyaa fudhachuu dandeenya. Yemen laaluu dandeenya. Biyyatu diigame. Biyyatu sovereignty ishii dhabe malee uummatatu buqqa'ee daangaa biyya sanaa keessaa buqqa'ee kadhataa ta'ee hafe malee biyyi ijaaramte hin jirtu waan ta'eef I think warri hidhatee jirus warri siyaasa biyya kanaa keessatti dorgomaadha yookiin falmaadha yookiin mormaadha ofiin jedhanii socho'aa jiranis gara marii biyyaalessaatti fidanii marii biyyaalessaatti ajandaa isaanii mariidhaan xumurachuu qabu. Kana keessatti immoo mootummaan garaa bal'achuu danda'u sarara jiraata. Paartiin kana booda mootummaa ta'us mootummaa garaa bal'atu ta'uu sarara jiraata. Keessattuu immoo keessattuu ani I think bartee siyaasa biyya keenyaatti wanti wal qabatu mootummaan kana booda paartiin kana booda boordii filannoo beeksisu kan mootummaa ta'ee too karaa boordii filannootiin mirkanaa'u kun mootummaa paartii odoo hin taane mootummaa biyyaa ta'uu qaba. Maal jechuun barbaade mootummaa uummata isaa bakka bu'ee collective governance ta'uu qaba. Kan paartiilee siyaasaa hunda hammate. Kan aktaroota siyaasaa hunda ofitti qabate. Kan dargaggoota dubartoota wajjin hojjechuu danda'u. National governance ta'uu qaba. Mootummaa hunda galeessa hunda hammate ta'uu qaba jedhee yaadaan. I think eenyumtuu haa injifatu eenyumtuu mootummaa ta'u garuu mootummaan kana booda hundaa'u mootummaa paartii injifatee sanaa otoo hin taane mootummaa uummata Itoophiyaa ta'ee waggoota 5 itti aanu keessatti
yaaddoo amma irraa dubbannu kana siyaasa amma irraa dubbannu kanaaf fala kan ta'uu danda'u imaammata qopheessuu kan danda'u poolisii alaa haaraa bocuu kan danda'u dhaloota meerit ta'e dhaloota ogummaa irratti hundaa'e beekumsa irratti hundaa'een biyyi kun utubamuu akka qabduuf riifoormii dinagdee riifoormii humna namaa riifoormii siyaasaa waa hunda isaa gaggeessee bifa haadhaadhaan Itoophiyaa mijattuu Itoophiyaa hundaaf taa'uu dandeessu Itoophiyaa dhaloonni keessatti of arguu danda'u Itoophiyaa dhaloonni keessaa godaanu otoo hin taane alaa itti dhufuu danda'an ijaaruu akka dandeenyuuf keessoon keenya nagaa ta'e mootummaa sirriin ijaarame taanaan sodaan diinota alaa keenyaa dhaadannoo qofa ta'ee akka hafu nan abdadha jechuudha. Bakka buutonni Itoophiyaa kan imbaasii Itoophiyaa karaa adda addaarra jiran yookiin dippiloomaatonni Itoophiyaa biyyoota addunyaarra jiran gaanfa Afrikaa kana keessa jiran Afrikaa guutuu keessa jiran dhimmamoo ta'uu qabu dhimma kanaaf ishuu kana dursa kennuufii danda'uu qabu yaada. Kana jechuun carraan isaan ittiin addunyaatti balballoomsuu danda'an bakka bu'aa Itoophiyaa kan ta'e dippiloomaatonni Itoophiyaa addunyaarra jiran hundi isaanii dhimma Itoophiyaa kana dursanii waa'ee kana dhugaa Itoophiyaa hin qabdu. Diinonni Itoophiyaa marsanii dhugaa Itoophiyaa kana dhoksanii Itoophiyaan akka waan isaan dhiibdee akka waan poolisii isaanii irratti dhiibbaa geessiftee fayyadamummaa waloo isaanii jalaa hanqisteetitti isaan dubbataa jiran kana irraa dubbachuu danda'u beeksisuu danda'u qabu. Lammata miidiyaan keenya keessoon keenya dijitaal miidiyaan Itoophiyaan qabdu hundumtuu dhimma ofiitiif falmachuu dubbachuu irraa beeksisuu irra deddeebiidhaan hojii kanarratti hojjechuu feessa jedhee yaada. Maaliif waan salphaa miti beeki dubbiin kun irraa dubbachuu yoo ati hin dandeenye yoo ati hin iyyanne ollaas hin mirmatu waan ta'eef keessoon keenya karaa miidiyaatiinis karaa adda addaatiin Itoophiyaanonni irraa dubbachuu qabu waa'ee kana. Sadaffaan marii keessooti marii uummataa. Mootummaan uummata wajjin marii bal'aa gaggeessuu danda'u qaba. Kaayyoon jara kanaa maal akka ta'e uummanni keenya bal'inaan tokkoon beekuu danda'u taanirra jiraata. Irratti mari'achuu qaba uummanni keenya. Rakkoon uummata keessallee yoo jiraate achi keessatti furachaa deemna waan ta'eef mariin mootummaa fi uummata gidduu cimuu qaba, mari'atamuu qaba. Kanarratti hojjetamuu qaba jedhee yaada lammaffaa irratti. Sadaffaa irratti mariin uummata amma kaase kun sadarkaa adda addaatti Itoophiyaa gaaraa hanga gandaatitti mariin kun gaggeeffamee uummanni keenya beekee ajandaa diinni qabatee jiru kanarratti irratti mari'atee yoo birmadummaan Itoophiyaa tuquudhaaf diinni ajandaa qopheessatee dursee uummanni keenya of qopheessee birmadummaa Itoophiyaati uummanni keenya waa hundaan loojistiikidhaan humnaan of qopheessuu qaba waan ta'eef kanaaf Itoophiyaa eeguudhaaf duulli Itoophiyaanota murteessaa waan ta'eef kana gochuu danda'uu qabu akka waliigalaatti hojii kanarratti hojjechuudhaaf imaammanni keenya sirrachuu danda'u sirra jiraata akkamaan jalqaba kaasee jechuudha. Imaammanni keessattuu gaanfa Afrikaa kun sirrachuu qaba jedhee yaada. Keessattuu dippiloomaasiin nuti gaggeessinu, poolisiin nuti boojnu, hariiroon dippiloomaasii nuti goonu, hariiroo obbolummaa pilaas fedhii biyyaalessaa kan giddu galeeffate. Sanarratti gochuu qabna. Maaliif yeroo tokko maafan kana kaasee gara laafummaa simiidha waan ta'eef. Obbolummaa dursa ollaaf jennee tarsiimoo boojnee irratti hojjennee poolisii diriirsinee irratti hojjechaa turre irra dursa ollaaf kennuu poolisii Itoophiyaa yoo ta'eyyuu naashinaal intarastiin immoo waa hundaa oli waan ta'eef fedhiin biyyaalessaa waa hundaa oli waan ta'eef dhimma dantaa biyyaalessaati waan ta'eef sanarratti hojjechuu qabna akka waliigalaatti jedha mootummaan Itoophiyaas bara kana irraa kaasee hojii gurguddaa akka hojjechuu danda'uu fi Itoophiyaanonni bara itti tokkummaan ka'anii diina isaaniitti qolatan keessoo isaanii rakkoo dinagdee Itoophiyaa keessa jiru itti dandamatanii fi obsaan yeroo rakkinaa kana itti dabarsuu danda'an Itoophiyaadhaaf uummata Itoophiyaatiif wanni itti dubbannu hin jiru uummatatu nutti dubbachuu danda'a. Uummanni keenya beekadha. Waa hunda obsee rakkina obsee rakkoo dinagdee isaa obsee rakkoo nageenya keessoo isaa jiru obsee ollaaf ollaatti otoo waraanni jiru gaafa rakkoon Itoophiyaa irra ga'e lamaan isaanii walitti dhufanii waliin hiriiranii Itoophiyaadhaaf akka isaan daangaa Itoophiyaa eegsisuu danda'an seenatti dubbata waan ta'eef kanarratti uummata keenyatti baay'ee dubbachuu hin feesisu uummanni keenya kanaaf tokkummaa irratti keessattuu birmadummaa biyyaa eeguu irratti homaa gaafii hin qabu waan ta'eef dabalatammoo mootummaan Itoophiyaas harka kennatee hin beeku borus harka hin kennatu uummanni Itoophiyaas mootummaa biraa hafee hin beeku dhimma birmadummaa biyyaa irratti mootummaa wajjin hin hiriiru waan ta'eef kun walitti dhufee jennaan injifannoo guguddaatu galmaa diinagdeen biyya keenyas fooyya'aa qaala'insi jireenyaa wanti xiqqoon uummanni keenya itti gaafii dhiyeessu kunillee deebii argata. Waan hundumtuu halkan tokkotti hin ta'u waan ta'eef waa hundaa olitti immoo dursa kan kennituuf dhimma birmadummaa biyyaa waan ta'eef
diina kee ofirraa qolattee galtee keessoo kee sirreeffatta waan ta'eef sanarratti uummanni keenya kana rakkoo kana waan jiru kana beekee obsaan yeroo rakkoo kana dabarsuu qaba. I think fuuldurri keenya ifa injifannoo guddaadhaan akka keessa dabaruu nan abdadha jecha. Ayyee obbo Tarreechaa Baalchaa hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaadha. Istuudiyoo minnitti argamuun adeemsa Ijiptiif Shaabiyaan baandota biyya keessaa qindeessuudhaan faallaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa fuuldura dhaabbachuuf itti jiran irratti yaada bal'aa nu biraan geessaniif hedduu isin galatoomfadha. Waan dhuftaniif hedduu gammadeeti jira. Ulfaadhaa galatooma isinin jedha. Ayyee isinis keessummaa gootanii waan naaf feertaniif ulfaadhaa galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota AMN Plus turtiin adeemsa dogongoraa Ijiptiif Shaabiyaan baandota biyya keessaa qindeessuun faallaa nageenyaa fi misooma Itoophiyaa dhaabbachuuf taasisaa jiran irratti xiyyeeffachuun hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa obbo Tarreechaa Baalchaa wajjin taasifne kan mareef hordoftan fakkaatti. Annaasir Huseenitii haga torbaan dhufu qophii gara birootiin walitti deebinutti torban gaarii nagaatti.